Uzgerin odojiru maritan albeni zibachizu Tafirain obsani gechi adaga namatechizu Diddaa fincila gabummaatti bobba'e kun immoo fincila diddaa gabummaatti bobba'e wal miidhan paarooksii lamaan hin siinjumsa inni tokko diddaadha inni tokko gabummaatti yeroo walisoonis 1876tti cabu cufaa jalan bulaa yaaleencha gullallee dursuma abdanne tufaa yaalmuunaa Jars kummalan jedhu yeroo mara jirtu kam jirtu afo yeroo jedhu jirra ammoo mana jiru alan jiru naan jedhu mana jiru alan jiru yaada paartii dhaloolee ni gamatama teessee yeroo inni tokko wajjin bas loon jedhe muka bijuura sagaru inni kun garu ilma oromootu ciisee isaa akka godhaniitu security wayyaanee tokko jira kan beekaa mataa akka jedhu kana taa'aa waan tokkodha Listen, I pass it over. Professor Asafani, along the side, Garaba Miati, Walakesa, Jaso, Umbudu, Alatani, and two high school work University of Pani, Halakan Guti, the race money, Katumi, Tabazini, the race. Kojinat orang ni kapsul orang ni, kerana isa bodoh agak pani berusaha sani bayi hambu kucada. Sani kamu asapani, euro amahal sani kami ilalo, public intellectual of high caliber. Dia hakin sahaja hantar. Namun itu kamu kisah ini sebab orang. Nuida kita kisah bahasa murah, kisah bahasa menderbande. Bukan umurnya, pun kita jadi kata umurnya. Orang itu hijrah, lalu tuan, akhirnya the division between mental and manual level. This is natural. Ini tu semua Amerika itu pun mula sana. Sebagai kata boleh kira-kira. Kami, pembahasan public intellectual orang Indonesia, mereka umatah negeri kita Buddha, anjing kita Toko. Karena tundani, kalau misalnya tundani baru ada yang ada berresolusi. Garu sama kita nak itu ingkawan ini, undi koni macam pemani di bawah itu, polisi awal pada juga dikoram, anjebu perbuatan Eropia perang kita ni dah zahab anjebu Amazon.com ini bahasa order importer itu tulis dalam itu Amazon.com itu orang itu jadi lama-lama berubah. Itu aneh. Edenas anjeru, polisi bijak macam mereka kisah berkorban, ananya anjeru, dia kisah macam mereka berkorban, dana anjeru, dia kisah macam mereka berkorban. Akan glifan most horizon the present. Ela, a history of Oromo literature. Sena, Okuma, Oromo in this public internet. Oromo moral education, correct balance kita ni beresela. Sagale Salale Oromo Women Songs of Resistance 2009. Sekarang tadi kan jauh Problems of African Ethnographies. The case of Oromo Studies 2012. Ini kita coba. Amas 2012 to rising itu wada Oromo non-violent principle. Ini kan kena kata tadi naga. Oromo isap tadi darah hidup di negara. Mosma wayang ini. Haga wajah mafi derasiti mani arti nama syirah kita mani arti seti rakyat itu nama rakyat tukuan sebagai hukuman abishan makan nama cipsu nama diri tadi cipsu sabutin kaulah sebenarnya kau nama kilo di bawah karena sudah dapat nama kilo di bawah dapat itu sahabat kita jual lagi sedikit kalau sudah betul yaada paartii dhaloolee ni gamatama teessee yeroo inni tokko wajjin bas loon jedhe muka bijuura sagaru inni kun garu ilma oromootu ciisee isaa akka godhaniitu security wayyaanee tokko jira kan beekaa mataa
Kana kesi bicara dan akhir kan kaulah langsung bicara amma makan tim tadi deh nama kan kesi derbe karena tega amma Euro mahal ini beracara Indiana University PhD sa beracara hari ini pun nanti beracara specifically why ada tarang masaba gerasan itu nama orang muda nampi Euro mahal itu berarti gerasan gerasan kisah orang peduci lafa tubat wala lo hisba wala lo sana kesa iti resistiko wala kasirate gamanne hanni orate barachayo Indiana University is a PhD candidate specializing in Oromo resistance studies for literature and Oromo resistance studies orate kana kega guyyaa barumsa inni nuti dubbatu haasaan inni gurgurraa hedduu dhugaamatti barumsa hin arganne sababiin argatuu fi Profeesar Asaffaa Afaraa Dibaabaa akka waliin simannoon kabajaa isin gaafadhaa baay'ee galatoomaa fayyaa ta'a. Nagaan isin haa ta'u, Hussein nagaan isin gaafaa. Forma Batmos pada makalle na rotulani yo wal farsi ni roman ibara hundae farsa of the forma intasi nambe tani yo wal farsi ne hoji ke ne yo ular kafune nan namne yo do dilan ne buro dilan yo chakapne yo nan chief ne ismu wallala bekata yo gammo isa of shakku de bisne tuge agar sine khara agar sine jenne wallala kene bekata ye chahan de ormi kanan nurrawaiya wan makatabam te wan ma rawasare ge turati wan chol wamani to chulati ge raru Buksain ini jadi imperial hotel itu amani, okan syaratan itu wadani jadi juga. Anak macam tu, namota arada politik, kawan versus arada politik, namota kawan versus ayu. Bishan kurada macam itu, dokter politik itu dokter bishan mute, ramo food itu Bishan ke sakai. Ramu pure Bishan ke sakai na Ramon jate baat. Tase Ramu pure tu kuda sakoni mudu ke sakai. Jate tu Ramon na cuma kalau bof. Agar tu oje, jenari tu kubode data tase mal berat terai na. Nama alkoholia rabore tu bu choke ngarat import tu. Asa kali ini kali juga, karena ini sering apa, betul apa berkaitan sering ini, karena ini bersih semua imbai secara jelas, bagian juga baca, wam berarti namo, namun cakapnya era berde, ya lupa aja cara, cepat cara. Karena di sini le, wawat tadi karena dah bertemu. Akhir dihikatan, vantage pointing kesan bakisin abad kanilal kanilal. Dihikatan mutano kesan dah, kamta wajib. Akawali galun abad dah, jarsa mujadan, jarsa salale, ironi furbana malama sagali amma malama ganiyam anti PhD kodi data am iron punana twetti manasan kepaten iron twetti jarsa kana jarsa mujadani. Bara Urisa dan kita bisa perbuatan bisa begitu fama ya sekarang kawani amosa ni karo obukunmun ganama yero kau mana negara kabani bani tidak tahu mana bani dojeng eksekutif ada tahu ani rom berada di pusat boleh pusat kegiatan berapa, le pusatnya negara tinggal dengan barian nak ini macam.
isaaniitiin ga'e alaalees. Jaarsi kun maallaan jedhu yeroo mara jirtuu kam jirtu abbo yeroo jedhu jirra ammoo mana hin jirru ala hin jirru naan jedhu jaarsi kun. Mana hin jirru ala hin jirru. Manni kun maal? Alli kun maal? Wanni wal fakkaatan kun wanni wal dhiitan wal didan paradoksiin akkasii kun jireenyi keenya Oromoo paradoksii kanaan guutuudha. Wanni kun reelii sammuu dina hapheena ta'ee natti qabatee ture. Jaarsi hojii naa kennan jechuudha kan itti yaadu. Deetaan funaanee ragaan funaanee baay'een isaa waan kanaan fakkaata. Jaarsi kana qofaan kan isaan naa himan. Hima gaggabaabee anekdoot jennu kanaaf walaloo kana kaasaatu waliin deemna. Mana hin jirru ala hin jirru kanatti yoon beekuhu faaruu manni Oromoo gullallee yeroo Finfinnee irraa buqqa'ee gaara ba'ee ce'ee bakka amma jirutti yoo godaanu waa'ee hafee kun hafee sun hafee reerri nutti hafee seerri nutti hafee dheedhi nutti hafee kana faarsaa ilmaan isaa cobsaa yeroo qe'ee isaanii irraa bakka itti annuuraman, bakka itti qarree isaanii gubatan, bakka itti saduu awwaallatan irraa naannoo Arkiiloo jedhu kanarraa naannoo Hora Dhaqaa Beeta Mangistii jedhu kanarraa naannoo Filhaa jedhu ammaa kana naannoo Finfinnee irraa Hora Finfinnee irraa bakka Finfinnee irraa naannoo Hurufa Boombii irraa bakka Jaamaa kanarraa yeroo buqqa'an isa kana walaloodhaanitu yookaan immoo faaruudhaanitu galmeessan seenaan amma danda'an tufaa munaafaa jedhamanii falman lolanii yeroo hin taanetti yeroo waliisolis 1876tti cabu cufaa jalan bulaa yaalincha gullallee dursuma abdanne tufaa yaalmumunaa jedhanii isaanis abdii kutatanii warri Laammoo eenyuufaa warri kun achi yeroo gaara bahan akkana jedhan Inxooxxoorra koranii caffee ilaaluun hafee Hurufa Boombii irratti jedhamee yaasuun hafee Horaa Dhaqaa Araaraa jaarsummaa taa'uun hafee Oddoo Daalattii irratti yaa'ee gullallee hafee dabarsatti darbanii quraan cabsachuun hafee bara jarri dhufan iddoo keenya sinnumanii bara mashashaan dhufee birmaduun maanni hafee jecha hafee kun hafee sun hafee waan hafe kana wanni amma jaarsi mana jiru ala jiru kun waan seera hafee kana waan reera hafee kana waan eela hafee kana waan hore hafee eela dudee kana hafee inni kun kan ittiin of baanan kan ittiin of faarsan miti kan ittiin wal faarsan miti waan hiraarfamuuti waan gadadooti waan ta'ee hin beekne waan dur hin jirre newfangled seenaa Oromoo keessatti waa'ee gadaati malee waa'ee mirgaati malee waa'ee horuuti waa'ee eegsifachuuti waa'ee moosifachuuti waa'ee wal faarsuuti biyya faarsuuti malee waan gadadoo akkasii waan gadi ta'ee hin beeku yeroo sanaa qabee garuu
Why nostalgic one hafe one darbe kana akkaataa sanatti dhalootatti ilaa yoo akkasii waan akkasii ta'ee gadoo baafachuun gumaa baasuun sunqee keenya ta'een keenya achi ture dachiin keenya achi ture awwaallee abaabilee keenyaa lafa sanaa waan barbaadee dhaamsa dhalootaaf dabarsuun hafeen karra qirexeen bahanii karra qoreen bahanii karaa jimmaa karra qaalittiin bahanii karaa dhukamir karra aloon bahanii karaa shananuun karaa kotobeer karra meexxiin bahanii karaa sultaan karaa shananuun hedduu kana bal'ifatanii qabataniitu yoo sun bin haaraan jirreen baatuun itti baatu ammoo humnaanis lolaa madanda'an yeroo sun qabamu ammoo rezistaansiin sun diddaan sun keessatti deebi'a jechaadha. Akkasittiinitu afoolaan seenaa galmeessanii ol kaa'an jechuudha. Mixooxxoorra qoranii caffee ilaaluun hafee urfa boombii irratti jabbiilee yaasuun hafee oddoo daalatti irratti yaa'iin gullallee hafee horaa dhakaa araara jaarsummaa taa'uun hafee finfinnee loon geessanii horoo baasuun hafee gafarsatti darbanii qoran ibsachuun hafee bara mashaan dhufee galmarmaan ni hafee bara jalqabanii loon keenya sin dhumanii hammam akkanitti dhaga'amu hin beeku. Sana naareef gochuun irra durduruun irra deddeebi'uun dhaloota ittiin barsiisuun ilmaan keenya ittiin barsiisuun waan sammuu isaanii guutee qabatee isa kaan to the subconscious godatti dhiibee cuqqaalee jiru kana akkam gooneetu dhaloota ilmoo waaqni nu laate akkam gooneetu waan gadoo, waan haaloo, waan taatee, waan seenaa kana akkam goonee barsiifna laata waan jettu nu yaachisa ture jechaadha. Kanaafan an amma danda'ame wanti tokko waan seenaa diddaa kanaa fi aadaa diddaa Oromoo kana rezistansiitti jirra eega jaarraa kudha jaaffaati qabnee walitti dhufnee isa jedhu isa sanattiin taluuttiin ka'e. Safagoo miti, sabara minanii akkas ta'ee bara Haayile Sillaasee kanatti ta'ee bara akkas ta'ee miti. Waggoota 20 kana seenaa isa amma ta'aa jiru kana isa gochaan guutu otoo hin taane taatee kanan ta'ee akkasin hidhamee oluntu akkas ajjeefamee akkasin ari'atamee kana goonee waan himannu keessa hin jirre kana taanee malee isa sana keessa deebi'anii ittiin taluun ittiin aadaa diddaa kana dhaloota jalaa kan ittiin barsiisuun dirqama keenya ta'a. Kanaafan sanarratti hojjechaa jira. Isa isarraan isinii qici jechuudha. Mee hima gabaabaa tokkotiin isinitti himaa waan jaarsoliin natti himan. Mucaatu loon bira taa'aa karaa guddaarraa loon inni dheedaa mirgaa. Namichi farda dhaachisaa dhufeetu gurbaa jedhee jennaan maal jette jennaan loon inni isaa baay'ee. Loonni kun kan eenyuuti gurbaa jedhe jaarsi. Loon mataa dhibbaa wayii ta'an kan. Jennaan loonni kun kan kiyyaa fi kan gooftaati ta'a jetti mucaan. Atoo mucaa akkamiin loon guddeessi kun kan kee kan gooftaa ta'anii jedheen jaarsi. Raada kulleetu kan kiyyaa gatiitti kaanaa kennan gooftaanii. Kanaaf loon guddeessi kun kan kiyyaa fi kan gooftaati ta'a jedhee mucaan. Ahaa yoo so eeggadhu kaa eechifadhu kaa jedhee bira dhabsi jaarsi. Maal akkasin hubattanii hin beeku. Amma meeqattamtu keenyatu waan qabna jira jennu kana ilaallu kana false consciousness isa jedhan.
akka mucaati kee loon mata 150 yookaan 100 keessaa gatiitti karaa dabuullee qabdiiti. Loon guddeessi kun karri guddaan kun kan kiyyaa fi gooftaati kaa. Ammoo hin beekna himuma kana vershii biraa gooftaan deegee raadii mucaadhaan qaaxxee dallaa guuttee gooftaan waan nyaatu dhabee waan ittiin qotatu waan elmatu dhabee gaafa jaarsummaa baafatee mucaatti falmu mee lakkaawwadhaa jennaan dura jaarsaaf carraa kenninaan jaarsi dura maal lakkaawwadhe? Mucoo warteessuu sana lakkaawwadhe. Tokko jedhee kan inni dura lakkaa'e mucuma warteessuu sana lakkaawwadhe. Kanaafuu mucaa warteessuunis kan jaarsaa deeba taate karri mucaallee kan inni jechuudha. Kanuma isaati jechuudha. False consciousness akkasii. Inna jechuuf jedhee waan biyya qabnaa albuudii keenya, biyyi keenya, Oromiyaa biyya jedhamtu jirti. Daangaan ishee mirgaan, kaabaa kibbaan, bahaa dhiyaan kan beekamte afaan Oromoo dubbanna, afaan Oromoon baratti ijoolleen keenya. Seenaa Oromoo guddifachaa jirra. Akka barbaadetti camalee qotataa jira. Horataa jira, godhataa jira. Jireenya armaan dura hin beekne jiraachaa jira. Hospitaalli maayilii tokko lama tun deemin yookaan xeenaa killaan kan jedhan mana isaa bira jira. Ijoolleen isaa dur sa'aatii 2-3 deemtu har'a balbaluma isaa balbaluma gadi baatee manuma isaatti baatiiti. Wanni false consciousness kana caaltu hin jirtu yamaa. Akkasiin uummanni burjaajii keessa galee waan kan isaa hin ta'in akkuma mucaa raada kulleenaa kenne gooftaan nuyyuu hin qabnaa ture yoo yaadattan. Loon jabbiin yoo dallaa keessa buruudhaa baatte ola deemuudhaa yoo baatte ayyaana kee laalla jedhaniitu an raada booqaan qaban ture. Raadi booqaa dhuftee hanqaatee dallaa buutte. An garuu dhuguma jabbiilee booqaa keessaa tokko gurguradhee hin beeku gabaa baasee. Hortee booqaati hamma har'aa dallaa keenya keessa kan jirtu uummata waliin lamataa fi loon iyyuu jirtu booqaa malee. Akkasittiin uummanni burjaaja'eetu kan isaa kan hin ta'in lakkaa'ee consciousnessii dammaqiinsa sobaa ittiin burjaaja'ee jedhama. Akkasittiinitu aadaan diddaa baroota damman kana keessa kun diddaa fincila gabrummaatti bobba'e, kun immoo fincila diddaa gabrummaatti bobba'e. Wal miidhan paaraadoksii lamaan inni siin ibsata. Inni tokko diddaa dida, inni tokko gabrummaa dida. Diddaan fincila gabrummaatii fi fincilli diddaa gabrummaa tokkoo miti. Inni kun obboleessa isaatti sobaan ragaa ta'a. Kunoo kan murtoo du'aa kan eeggachaa jiruu fi murtoo hidhaa barabaraa kan eeggachaa jiru. Isa kana lammanuu diddaamatti jiru. Gaheen keenya maal ta'uu qaba? Battala ammaa kanatti kan duddaa qunca'aa jiru maal goonu? Isa guyyaa sanbataa fi dilbataa fi halkan guyyaa isaa hin beekne guyyaan itti dukkanaa'e maal goonu? Noosiree wayituu keessa rafnee kaana irbaata wayituu nyaanna. Ilmaan keenya fuula dhufnee, nana dhaqnee, utuu bulchnee mana barumsaatti erganna, geessina, hiikkoonna. Isa kana maal goonu? Hone manni